Oduu biyya alaatiin ammoo lolli Israa'elii fi Falasxiin eegalee arra torbee lammaffaadha. Torbaan lama keessatti lammiileen Falasxiin 4,100 ol ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa lammiilee Falasxiin 10,500 ol barbadaa'eetii jira. Bakka Ameerikaan deeggarsa Israa'eliif jabeessitetti Chaayinaa fi Raashaan dhimmoota biyyoota baha giddu galeessaa irratti wajjin hojjechuuf murteessaniitii jiran. Boruu mashii maddeen garaagaraarraa gabaasa bal'aa qopheeffatee jira. We are currently in the Paspherius church that was hit by Israeli airstrikes last night, and according to the eyewitnesses and everyone over here, eegalolli Israa'elii fi Falasxiin eegalee har'i Jummaa lammaffaadha. Jummaa jalqabaatti hawaasni Filisxiin salaataan duuba sagalee mormii dhageessaa akka turan ni yaadatama. Jummaa lammeessuu har'aatti ammoo sodaan kun dabaluudhaan poolisoonni bulchiinsa maqiif kan masjiidi Alaqsaa keessatti argamutti naanna'uudhaan eegaa oolaniitu jiru. Mormii dhalatuuf malu hir'isuuf jecha ammoo qondaaltonni Israa'el poolisoonni haga 800 kaasee haga 850 ta'an akka bobba'anii naannoo kana eegan kaleessa ajaja dabarsaniitu jiru. Jummaa har'aa kanatti ammoo diroononni Israa'elii fi misaa'eloonni 4 naannoo ganda kibba Libaanoositti argamutti akka haleellaa raawwataa oolan Anaadooluu gabaasee jira. Lolli amma Filisxeemii fi Israa'el jidduutti eegalamee jiru kun ammoo lubbuu namoota 5,000tti dhiyaatanii galaafachuu ibsi aanga'oonni gamaaf gamanaa kennaa jiran ni akeeka. Haa ta'uutii malee Gaazaa qofa keessattuyyuu sababa haleellaa boombii Israa'el gaggeessaa jirtuun lakkoofsi namoota Filisxiin kadu'anii 4,137 akka dhaqqabee jiru ministeerri fayyaa Gaazaa har'a beeksisee jira. Lolli kun ammoo bu'uuraalee misoomaatii fi lubbu qabeeyyii nama hin taane kabiroo irrattuu badiinsa hamaa kanaan dura argamee hin beekne gaggeessuu irratti argama. Manneen jireenyaa gara 10,500tti lakkaa'aman amma humnoota Israa'eliitiin Gaazaa keessatti barbadaa'anii jiru. Torbaan lamaan darban keessatti ammoo waraanni Israa'el Gaazaa keessatti saffisa waggoottan kurnan darban keessatti mul'atee hin beekneen badii gaggeessaatii jira. Egaa onkololeessa torba guyyaa lolli kun itti eegale irraa kaasee ammoo Israa'el xiyyaarota fe'umsaa isii kakaargoo jedhaman 45 irratti meeshaalee waraanaa katoonii 1,000 ta'u feetee sochoosaa akka turte basaastonni addeessanii jiru. Haala kana keessatti ammoo Ameerikaan karaa pireezidaantii isii amma biyyattii bulchaa jiran Joo Baayideniin nageenya Israa'eliitiif har'as ta'ee yeroo hundumaa akka deeggarsa taasisan ibsuu itti fufeetii jira. Lammiileen Falasxiin hawaasni Arabaa ammoo deeggarsi Ameerikaa hundi Gaazaa ittiin haleeluuf akka oolu dubbataatii jiru. Ministeeriin ittisaa Israa'el Yoav Galantiin ammoo Israa'el haleellaa lafoo eegaluuf akka qophooftee jirtu har'as irra deebiidhaan ibsanii jiru. Ministeerichi loltoonni Israa'el amma daangaa Gaazaatti walitti qabamuu himuun yennaa dhiyoo keessatti ammoo naannawa Falasxiin irra qubattu kamuu akka to'atan dhaadhataniiti jiru. Kun ammoo weerarri lafaa Israa'el Hamaas balleessuuf dhaadatuu turte akka dhiyaate ragaa agarsiisuudha. Haala Falasxiin keessatti mul'atu irratti ammoo manni maree tumsa waloo galoo galaanaa fi gareen kibba baha jiddu galeessa Eeshiyaa lolli akka dhaabbatuu fi gargaarsi ilmaan namaa Gaazaa akka galuu fi gaafachuu irratti argamu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN ammoo haalli mirga ilmaan namaa West Bank keessa jiru hammaataa dhufuu ibsuudhaan kunis ammoo garmalee akka sodaa isaan tuume addeessiitii jira. Kanaan dura musliimonni gara 120 ta'an masjiida Alaqsaa baha Yerusaalemitti argamu keessatti gaafa jimaataa kan salaatan yoo ta'u musliimonni masjiida Alaqsaa iddoo qulqulluu addunyaa sadaffaa ta'etti waan hubatanii fi iddoo kanatti yeroo hedduu walitti bu'iinsi akka uumamu ni beekama. Har'a ammoo sababa Israa'el uggura gooteef jecha hawaasni musliimaa gara 5,000 hin caalle masjiida Alaqsaa kayyannaa mara Israa'elii fi Falasxiin irratti walitti bu'an keessatti salaati Jum'aa akka gaggeeffamu qondaaltonni bulchiinsa maqiif Yerusaalem irraa akka itti himame Anaadooluu gabaaseetii jira. Reuters Iraaq keessatti buufata xiyyaaraa Ayin al-Saadi kaloltoonni Ameerikaa keessa jiraatan irratti haleellaa diroonii fi rokkeettii raawwatte jechuun ka gabaasee jiru yoo ta'u haleellaan kun ammoo ka dhufe eega gartuuleen hidhattoota Iraaq torban darbe keessa deeggarsa Ameerikaan Israa'eliif gootu irratti tarkaanfii akka fudhatan akeekachiisaniin duuba dhaga'ame. Kamisa kaleessaa ganama ammoo Pentaagoon akka ibsitetti humnootiin Ameerikaa Iraaqiif Sooriyaa keessa jiran kibxata eegalee haleellaa diroonii hedduun irra dhaqqabuu isaanii addeessitee jirti. Haleellaan kunniin ammoo miidhaa diqaa dhaqqabsiisuu fi kontiraaktorri siviilii tokko ammoo ka duraanuu dhukkuba onnee dhukkubsatee ciisaa ture lubbuun isaa akka dabare gabaafamee jira. Dubbii himaan Pentaagoon Birgaadeer Jeneraal Paati Raayideri ammoo hidhattoonni Iraaniin deeggaraman gocha akkanaa yennaa raawwatan arguu himuuni ammatti garuu haleellaan kun qoratamaa waan jiruu fi odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye miidiyaaleef ibsaniitu jiru. Chaayinaa
Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo biyyoota jiddu gala baharratti waliin hojjechuu fi akka walii galan ardha ifa baasaniiti jiru. Chaayinaan wal dhabdeen Israa'eliif Falasxiin furuuf jecha hariiroo Raashiyaa waliin qabdu haaromsuun qindoominaan waliin hojjechuuf qophii ta'uusi addeessee jirti. Baha jiddu galeessaa keessatti ammoo ergamaan addaa Chaayinaa Zaajuuni biyyoota baha jiddu galeessaatii fi biyyoota Afrikaatti ammoo ergamaan addaa Raashiyaa waliin Kwaatar Do'aatti mari'ataa akka turan ardha addeessaniiti jiru. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo waraana Israa'eliif Falasxiin irratti ejjennoo wal fakkaataa akka qaban kan addeessan yoo ta'u, rakkoo Filisxeemii fi Israa'el ka'umsa jedhanii kaayisaan lafa kiyaan mirgi uummata Falasxiin haalaan kabajamuu dhabu akka ta'e qondaaltonni kunniin irratti walii galanii jiru. Sababa waraana biyyoota lamaaniitiin miidhaan lammiilee nagaarra dhaqqabaa jiru Chaayinaan kadaraan gadditu ta'uu ka addeessite yoo ta'u, gabaasi The Times akka himutti ammoo rakkoon biyyoota lamaanii mariin akka furamuu fi Chaayinaan qooda isii ba'uuf qophii ta'uusii addeesseetii jira. Zayjuun ammoo sanbata darbe kana bakka bu'oota liigii Arabaa fi Chaayinaatti ambaasaadara Israa'el waliin marii kataasisan yoo ta'u, Chaayinaan ammoo dhimma Israa'el fi Falasxiin irratti fedhii dhuunfaa akka hin qabaannes addeessaniiti jiru. Gabaasa kana qindeessuuf ammoo Anadolu, The Times of Israel, Agence France Press, Associated Press, Al Jazeera, BBC, The Washington Post fi Post of Australian gargaaramneeti jira.